argameetti armaa qabsoosii jirtu. Kaan ammoo Jaal Hassan Faris durataa gamtaa jiddugala USA'ti. Innilleen akkasuma nama cimaadha. Ka sadaffaa ammoo Jaal Hawwii Muhammad akkuma beektanu artistii fi gaazexeessituu arraati biyyoolessaati. Galatoomaa welcome bagnagaan nuuf isiniin jedha. Qophii kana irratti haala Oromiyaa, Impaayera Itoophiyaa, Gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa qabatee pilaatfoormii Gulantaa, Teelegiraam, Tiwiitar, Feesbuuk, Yuutuubii, Zuumii fi Tiiktookii kan kana fakkaatu irra jirtanitti dhiyeessuun hubannaa uummata keenyaa ol kaasuuf hojjeta. Burjaajii dhalatu qulqulleessuuf tattaafata. Akka Oromoon yaadaan wal ta'ee tokkummaan warraaqu hubannaa uummata keenyaa bifa gaafii fi deebiin ol kaasuuf hojjeta. Sagantaan dangaa torbaanii akkuma aadaa keenyaa sagantaa keenya har'aa seephaan jalqabna. Jaalalisee roobaa baga nagayaan dhuftee sagantaa teenya eebbaan nu saaqe galatoomii faadhu. Ayyee achama jennee ilmaan Oromoo baga jiraattanii baga jiraannee deebinee torbaan naannofnee nagaan walitti deebinee qopheessitoonni qophii dangaa torbaanii yeroo hundumaa torbaanii dhimma qabsoo Oromoo irratti dhimma saba keenyaa irratti nu mari'achiistan qabsaa'ota gameeyyii ganamaa fi kanarraa gadaa harkaa qabu akkasuma hayyoota Oromoo beektota garaagaraa yeroo adda addaa torbaanii fiddanii asitti wal nu garsiistanii galata guddaa argadhaa jechuun barbaada. Warri immoo dhangaa kanarratti hirmaattanii pilaatfoormii adda addaa hundarratti akka haalli isinii mijjate hundaa qoodarraa fudhattanii dhimma qabsoo Oromoo fi Oromiyaatirraa waa hubattan yaada keessan kannatan warri martinuu galata guddaa qabdanii ispeeshaalii ijoolleen gara imootiin bifoota garaagaraatiin toora tiktaakiitiin dabarsitan baay'ee takka galata guddaa qabduu jechuun barbaada. Keessummoonni keenya kanarraa baay'ee takka ulfaadhaa galatoomaa qabsaa'otuma gartee yeroo adda addaatitti qabsoo kanarraa qooda fudhatanii dhimmi saba isaanii raffisee isaan bulchinee dhiisee taa'anii dhaggeeffatuu hin dandeenyedha warra irra nuuf dhihaattanii ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Gaanii eebbifannaa duula erbuu shinigaa xumura isaatiin walitti deebinee jechaadha. Duulli biraa kan sanirra jabaa kan sanirra gartee murannoo fi kutannoodhaan impaayera tortoree kana diiguudhaaf qophii xumurate qalqabee jira. Kanas kaatti fufiinsi isaa milkeenuuf ta'u nuuf haa ta'u ni eebbifannaa. Rabbiin nagaan nu bulchee nagaan nu haa bulchu. Inni nagaan nu bulchee nagaan nu haa oolchu. Walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii milkii qabu nuuf haa ta'u. Marii akeekaa fi kaayoo takkaaf mari'annu, marii biyya takkaa fi biyya tokko waliin falmannu, nuuf haa milkaa'u waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo humna rabbiitii wajjin rasaasni tokkichi isaan dhukaasan kumoota diina keenya haa barbadeessu. Kan diinota keenya immoo uummata keenyaatti waraana keenya hin argatini. Gidiraa Minilikta afaan qawweetiin ijaaramte ilmaan Oromoo salphiftu, kan jiraa gubdu, kan ajjeestu reeffa gubdu, kan mukarratti fanniftu, kan mataa murteettiin dhiichistu kana kan darbee ilmaan nama ajjeestee harreerratti garte nama qabsoo sabaatiif falmachuudhaaf bahe ajjeeftee fannistu kana inumaa kaasnaa jechuudha. Akkuma fedhe iyyuu ta'u kunis duuba nun deebisu ni injifannaa ulfaadhaa galatoomaa barri bilisummaa nuuf haa ta'u fixadhe jaalawu. Hayyee ulfaadhuu galatoon jaalalisee eebbi kee haphee taa'in isaa qabatu. Jaal urjii as kee jirti natti fakkaata. Jaal urjii yoo ijaa bagnagaan dhuftee waamichi keen kabajtee aynoo halkan dalagaa bultee odoo hin dadhabin dhuftee asirratti nu argamu keetiif galatoomii siin jedha. Dursa sii kennaa ittiin nuufuuf. Ayyee jaal hawwii galatoomaa fayyaa ta'a baga jiraatan. Jaallan warri dangaa kana torbaanii kana qopheessan jalqabumarraa kaaftanii waan kana irratti jabaatanii irratti ciccitanii obsaa fi murannoo barbaachisoonni hundinuu obsaa fi murannoo qabdaniin ba'aa qabdaniin asirratti argamtanii guyyaa kana sagalee saba keessanii taatanii sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo waraana ba'oo taatanii waraana keessan cinaa dhaabbachuudhaan dadhabne osoo hin jenne waan dandeessan hundaan asirratti gurra uummata keessanii buuftanii akka qabsoo tana hawaasa tokkoon gabbahee qabsoo tana jabeessuuf wanni isin godhaa jirtan waan laafaa miti jechuudha. Keessattuu daran qabsoo tana jabeessuudhaaf gooda meeqa seentanii hayyoota adda addaa kamanatti galee hunda gabbaaftanii qabsoo tana barane ijoollee amma qabsoo godhu jirtu miidiyaa adda addaa irratti waan dhimooniis haa ta'u waan tiktookiinis haa ta'u waanuma barbaachise miidiyaadha jedhamee sagalee ummata ifiitiif ta'uu danda'u hunda jiddugala godhatanii asirratti guyyaa kana hojii ta'e waan keessanirraa hunda if qabdanii asirratti argamuun keessan waan guddaadha jechuudha. Uummanni Oromoo osoo beekee garuu wanni kun waan guddaadha. Waan silaa doktora profeesaroota warra silaa beekumsa dandeettii qaba qabsoo tanaaf ummata ifiitiif bu'aa buusa ja'an caalaadha. Obsa qabaattanii waa meeqa dandeessanii arraba meeqa dandeessanii bu'aa ba'ii meeqa buutanii har'aa sadarkaa arra geessanii jechuudha. Arraba akka qabsoon tun jirtuu fi isin yeroon wal maddii qabee laalu matuma kiyyarraa'uu mataa kiyyarraa'uu jalqabee hin argamu jechuudha. Irra guddaa carraa hedduu hin argamu. Anumaatu biiziidha isin argamu jechuudha. Yeroon isin laalu hunda isin guyyaa keessan guyyaa tokko mis gootanii beektanii jechuudha. Guyyaa hunda sagalee akka haalli hamaan dhufuun gaafa haalli hamaan dhufes gaafa gammachuun jirtuuf gaafa hunda jiddugala godhatanii obsitanii sadarkaa kana ga'uun keessan uummanni Oromoo akka fakkeenya isinirraa fudhataa jechuudha qabsoo tana keessatti. Gaafa qabsoon tun hin dhokatinii gaafa qabsoon tun namni sagalee qabsoo tanaa ta'uu hin dandeenye gaafa arra uummanni Oromoodhaa miidiyaa irratti
waraanni kun keenya jedhee lola waraanaa kana akkatti boojii waraanni keenya maal keessa akka dabarsu adeemsa waraanaa kana hunda social media kanarratti diinninis firnis arkaa jiru kanatti akkasuma wajjin ummanni keenya harkirra caalaan qabsoota irraa gurra cafatee jirutti isin fakkeenya guddaa taatanii gaachena waraana kanaa taatanii sagalee waraana kanaa ta'uun ummata Oromoo kan kutaa kudha takka jiru galii isaanii bakkaan gahuudhaaf obsa isin qabdanii fi murannoo isin qabdan barbaadanii hayyoota hunda guutuu keessaa baaftanii asirratti fidanii argamtu waan akka baruttillee seenaafillee Oromoon baru ol kaayyattee irraa haasa'utu yoomiyyuu taanaan jiraannaanis maqaan keessan barabaraanii jiraachuu baannaanis maqaan keessan barabaraan injifannoo seenaa namni sammuu namaa keessatti yoo hambise akkanatti sammuu namaa keessatti hambisa qabsoo tokko godhuudhaaf dura obsa akkanaa barbaachisaa jechuudha isin yaangiidhaarra waan feetan facaasanii dhiistanii yoo dabise yeroo teessan dabarsuu dandeessa garuu maaltu isin godhe kaayoo qabdanii fi murannoo isin qabdanii fi ifitti amantummaa saba keessanitti qabdanii fi murannoo qabsoo teessan qabdaniitu sadarkaa amma irra jirtan kanaan isin ga'e jechuudha. Hegeree fuulduraaf yoo Oromiyaan bilisoomte nama akkamiitu biyya ifii duraa duubaan qaruu ta'ee ilaalee waan keessa jiruu fi waan keessa deemu mirgaa bitaa ilaalee biyya san akka biyya taatu godhuu danda'u warra akka keessanii kana. Maaliif hubaa fi qoshaasharraa laaltaniiti jechuudha. Kanaaf eebbifamaan isiniin ja'a warri daangaa torbaanii asirratti yoomiyyuu taanaan isin hin daganne isin duubatti illee baay'ee isin amadhaa jechuudha waan kanarratti. Akkasumatti galatoomaa fayyaa tahaan isiniin ja'a. Gara sagantaa kiyyaatti yoon hin dabru taate guyyaa irraa walitti dhufneetti yoon hin dabru taate haalli waraanni keenya keessa jiru irbuushi guyyaa gootota irbuushi niggaatiin wal qabsiisee guyyaa seena qabeessa guyyaa kabajamaa guyyaa ulfaataa guyyaan kun guyyaa uummata Oromoo bira kutee addunyaa keessatti illee guyyaa akka guyyaa Oromoo guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo ta'e eenyus firiniif diininis akka beekutti addunyaa hundarratti Oromoon akka silaa dandeettuuf isaa mijaa'utti kabajaa jirti. Akkasumatti biyyoota Afrikaatiif biyyuma keessatti illee akka silaa haalli itti tolutti nam tokkeenis nam lamaanis kabajaa jirti. Guyyaa kana waraanni keenya garuu akka haala addaatti murteeffatee lolaan gaggeessaa jira jechuudha. Guyyaan kun akka seena qabeessatti guyyaa lola guyyaa tokkotti bakka kuma bakka dhibbootaan guyyaa eebla 15 jala bultiirraa eegalee haga eebla 15tti tarkaanfiin inni fudhachaa jiru tarkaanfiilee duriin adda. Wareegni inni kafalaa jiru wareega duriin adda. Wareega diina kafalchiisaa jiru wareega duriin adda. Kuni maal garsiisa? Diina gaddisiisee uummata Oromoo keessatti hamilee horsiisaa jira. Uummata Oromootiif fira horsiisaa jira. Uummata Oromootiif dhageessisaa jira jechuudha. Diinni keenya hoguu dadhabee yeroo hamileen isaa cabxe waan fofokkotaa sammuu namaa hin yaanne waan sammuu namaa keessa hin jirre akkuma agartan kanatti ijoollee haadha jalaa gabbaasee ijoollee mana barnootaatii gabbaasee mana hidhaa keessaa gabbaasee ajjeesee harree irratti hidhee saba kanaan gaddisiisee hamilee isaa cabsa. Sabni kun ni qarooma malee sabni Oromoo kun walii if duuba deebi'ee saba if duuba laaluu miti. Harreettis fiitee ciccirtee agarsiiste qushaashaa sirra guurtee agarsiiste gubdee agarsiiste dubartiin osoo ciiksi jalaan jee ibidda san baadhatte mataa fanniftee agarsiiste haadha duratti haadhaan taa'ii na laaliftee sammuu facaastee agarsiiste wanni uummata Oromootiif haariyaa kana boodanii dhufa jedhee yaadu bilisummaadha jechuudha. Hamtuun kana booda uummata Oromootti itti ibiddi gubbaatti garroo buka kanaan adda hin jiru jechuudha. Gaafa haadha dura gateessistee ilmoo haadhaan itti naa ililchi rasaasaan si ajjeesan kan fayyatteen san booda ni xumurame jechuudha. Kun hundi injifatamuu fi injifannoo qabsoon teenya qabdu garsiisa malee laafina du'a mootummaa tortortuu tanaa garsiisa malee uummanni Oromoodha qabsoon teenya bakka isin jirtu nu garsiisa jechuudha. Kana keessaa uummanni keenya eessa jiraa jennee walaa gaafannu gariin uummata keenyaa. Gariin uummata keenyaa kana keessaa gariin warra gatee dantaansaa mana jaarratee jiruun isaa baddeen warri jiruun teessan ammoo baddeen as deebi'aan isiniin jaa jechuudha. Jiruun dhugaa namaan ni baddi. Waan godhatti dhugaa inni sheenoo ta'a jechuudha. Osoo gartee seenaa sitti hin taane qabsootee bira akka silaa sii mijaa'utti waan feetees godhattu akka silaa qabsootee gargaaruudhaaf wanni takka akkas hin daageessine. Diinni keenya har'allee gochaa mootummaan irra raawwachaa jiruun ati yoo mootummaan si dhabe ati ilma amaaraa deemiti. Uummata Oromoo fixii jechaa ni jira jechuudha. Daangaaleen keenya bakka hundaanii walitti dhaabbataa jechuudha. Bakka hundaan karaa hundaanii olloota keenya walitti hidhaa qabna jechuudha. Har'a uummanni keenya kan daangaa boordara adda addaarra jiru kan bilbilisaaf neetworkiin arkanne akkaataa itti haakima dhaquun arkanne kana hunda diinni keenya lafa babal'ifachuudhaaf karaa hundaanuu boordara keenyatti siqeeti uummata keenya achirraa sossoosuuf uummata keenya reebaa jira jechuudha. Kuni maali? Qabsoo deemtu cina hawaasni jabaan jiraachuudha. Yoo hawaasni jabaan hamilee dandeettii qabeenya qofaa miti.
hamileedhaan nuti cinaa dhaabbate waraanni keenya tokkichaatu kuma caalaa jechuudha. Hamilee uummata Oromoo yaa uummata Oromoo hamilee isinirraa barbaada. Warri jiruun dagachiistees qabsoo teessanitti fuulaas deebi'a. Guyyaan har'aa kun ammoo ni dabra. Guyyaan kun guyyaa uummata Oromooti. Qabsoon tuni qabsoo uummata Oromooti. Qabsoon uummata Oromoodhaa jalqabarraayis qabsoo ifirratti hirkannooti jechuudha. Jaallan qabsoo tanaaf fira horannee uummata Oromootiif fira horra jechuu irratti wareegni guddaan qabalamee jechuudha. Kanaaf guyyaa akkanaa kana yaadachuun fira uummata Oromootiif horuun qabsoo tana cinaa dhaabbachuun gargaarsa qabsoo bilisummaa qofa osoo hin ta'in gargaarsa uummata Oromooti. Uummata Oromoo daangaa afuran taa'u kanaaf sagalee ta'u dirqama akka sabaatti qaama uummata Oromoo irraa dubartii irraa qeerroo irraa qarrittii irraa hayyoota adda addaa irraa beektoota irraa barattoota irraa dinsiqiifattoota qabsoo tanaa hunda irraa dirqama qabsoo dirqamni seenaa guddaatu nurra jira jechuudha. Warra galfata nyaatee ta'e osoo hin taane warra seenaa kaleessa waan dalagame akka seenaatti haasawee bira kutuu osoo hin ta'in warra seenaa kaleessaa san hojiidhaan raggaasisee yeroo ammaan tanaa qabsoo keenyaan wal qabsiifnee dirqamni qabsoon nu gaafattu jiddugala godhannee akka qabsoo tana gargaarru gargaarsi kaleessa eebla 13-14 irraa eegan haga eebla 15tti guyyaa har'aatti fundraisingii waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo ABO godhuun dirqama guddaatu nurra jira. Har'allee dirqamni gargaarsaa nurra jira. Guyyaan baruu kunillee dirqama gargaarsa WBO cinaa dhaabbachuun akka nama gargaarsaa qabsoo tana gargaaree qabsoo tana ol kaasee jechuudha. Kanaaf qabsoon tun ifirratti hirkannoo waan taateef qabsoon tun malee waan hin qabneef beekaa osoo hin jenne barata osoo hin jenne qabsoo tana cinaa dhaabbachuuf dirqama qabsoon nu gaafattuun dirqama keenya haa baanuun jaa. Yeroo ammaan tanaatitti bahaa dhihaan giddugalaan haala uummanni keenya keessa jiru akkuma ammaan tana uummata kan namoota kan harree irra fe'ee deemu kanatti meeqa kan hin mul'anne jechuudha. Meeqa kan hin mul'anne nuti akka Oromootti nyaannee dhugnee bareedee deemnuun nurraa fokkotaa jechuudha. Nurraa fokkota. Maaliif namni waan godhu walitti dhufeeti wal mari'ata? Maaliif waan boru hojjechuu deemu torba dhufee irraa mari'ata jechuudha? Maaliif haala as deemu kana hundaa hulaalee haala jiru rafaa kaa'ee waan silaa qabsoo tana shaffisiisaa keessaa filataa jechuudha. Kanaaf jaalawwii ammaaf asumarratti isiniin dhaaba galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalurji jaalassan fadis. Jaalassan yoo jiraattee itti nuufuu dandeessa. Hayyee jaalassan hin jiru natti fakkaata. Jaalhawwii akka baasu jira. Hayyee jaalassan I know you're at work. Ammoo galatoomii waamishkeen kabajee gamoo keetiif itti nuufuufi. Galatoomii jaalawwii ulfaadhaa fayyaataa isi warriidhaan kaa torbaanii kanatti yeroo beektaa rakkina uummata keenyaatiif beektaa nama adda addaa dhiyeessitanii gartee odeeffannoo wal dabarsifachaa jirru galatooma ulfaadhaan jaa. Dhuga baga geessan guyyaa goototaa baga walumaanuu keenya guyyaa goototaa. Guyyaan goototaa kun guyyaa seena qabeessaa guyyaa hoogganoonni Oromoo dhiiga isaaniitiin seenaa barreessanii biraa kutanii guyyaan kun guyyaa Oromoo itti yaadachuu qabdu. Guyyaan kun guyyaa beektaa hoogganoota nama gartee hoogganoota olaanoo bakka takka dhabne guyyaan kun tanaafuu akka heera addunyaatti illee akka namoonni addunyaa bakka adda addaatti guyyaa gootota isaanii guyyaa gartee bilisummaa isaanii kabajatanitti nuti illee guyyaan goototaatiif guyyaa WBOlleen akkasumatti Oromoo keessatti beektaa seena qabeessa ta'ee kabajachuudhaaf baga walumaanuu geenye baga geenyeen jaa. Dhugaadha wanni beektaa rakkoon ammaan tana jirtuu fi injifannoon teenyaa fi kana hoggol bira qabnee laallees bakka dur jiru laallee bakka irra jiru yoo laallee fagoo tarkaanfannee dhuguma gaafaan an dura beektaa ijoollummaadhaan biyya Jabuutii tana bahe warrummaa Jabuutii ollaan keenya kun Oromoo waan ta'een beeku arrammoo eessa jirra qabsoo gootota dhiiga meeqaatiin bakka tana geenye qabsoon tun laayyootti silaa osin geenye kanaafuu beektaa arraan tana uummanni Oromoo qabsoon tun qabsoo nam tokkoo seetanii qabsoon tun qabsoo nam lamaa seetanii qabsoon uummata Oromoo hawaasa miliyoona 60-70 amata meeqa duraa 50 jennaa amata miliyoona 70tti shalagamu uummata kana gabrummaa kana jalaa baaftee bilisummaa akka addunyaan qabdu tan akka addunyaan biyya fi abbaatti taatee bulchituutti achi deemaa jirra. Kanaafuu dhugaadha guyyaa goototaa kana keessatti waa hedduu jira namni beektaa diinagdeen
qabsoon tun diinagdee malee sossootu dipiloomaasii adda addaa malee poolitikaa malee kanaafuu hayyootaan karaa hayyootaatiin karaa qabeenyaatiin karaa dipiloomaasiitiin karaa waraanaatiin karaa hundaan yoo wal qabatee deemte irra caalaa bakka silaa barbaadnu san geenyaan jaa dhugaadha beetaa torbaan kana guyyaa goototaa ebla 15 garuu immoo namuu gartee guyyuma isaaf ijaabee godhaa jira kanaafuu kana keessatti immoo bakka jirtanii diinagdeen qabsoon tun yoo diinagdeen bira hin jiraan hin sossootu qabsoon diinagdee barbaadii waa meeqaa jira kanaafuu diinagdeen uummanni Oromoo akka cinaa dhaabbannuun jaa kana jechuun maali arraan tan uummanni Oromoo kun garii warra bilisoomne jira jara keenya bilisummaa yoo jiraatte beekta gaafa mootummaan takka nama jeeftee harreerra feetee namaan deemtu gaafa ijoollee wobootun nama dhawamellee akka humaanitiidhaan akka haqa namatti tajaajiltee bakka san hakkamtee dhiigarraa dhiitee nyaata nyaachisaa jirtutti arra waggaa mootummaan nama nyaataan kun arra nama beektaa ajjeese harreerra fe'u nama jeese harreerra fe'u jechaan maanaa maal qaba namni jeese namni du'e hati harreerra fe'anii deemuun kun heeruma addunyaa keessatti akkaan dhageenye waan akkanaati ammoo namni booji'amelleen haqa qabaa mirga qabaa akkaataatti waa gaafatamu qaba malee nama ajjeefamee jiru harreerra fe'anii oofuun histirii addunyaa keessatti akkaan dhagate takkaan illee dhageenye kanaafuu jala keenya wanni kun beektaa waan nullee kakaasu waan Oromoollee kakaasu ta'uu qaba arraan tana mootummaa nama nyaataatu kan walaa jira malee beektaa Oromoo miti Oromoo fi Oromoo wal lolaa jira jenna Oromoo fi Oromoo wal lolaa jira sirna Habashaatii fi Oromoo wal lolaa jira kanaafuu waan kana beektaa hundi keenyaa'u cinaa dhaabbannee waan dandeenyuun waan silaa barbaachisuun waan cinaa dhaabbannee godhu kanaafuu beektaa arraan tana namoonni hedduun gaa akkuma jaallee urjii dhaabaa jettetti dhugaadha sun jechuun maal beektaa namuma gartee dantaa garaa jala godhee garuma isaatiin uummata Oromoo gurguree tahaa kan akkasumatti nu hubadhaa ammoo tokko kan gartee diinaguma isaatiin mana bitatee manuma sanuu gartee yoo as keessa akka narraa fudhatan jechaaf sodaaf nun gargaarullee ni jira kanaafuu waan akkanaa kanarraa guddachuu qabna jara keenya Oromoo arraan tan addunyaan bilisoomte ka keenya kanatti hin bilisoomne hundi lafaa kaateeti diinasii dura dhaabbattee bilisoomte waan kana ta'eef nutis arra Oromoon akkuma nama addunyaa ka lafaa ka'ee bilisoometti bilisoomuun keenya yoo wal jala yaane yoo wal tarkaanfanne yoo waan dandeenyu waan goonu wajji goone waan san hatattamaan bakka geenye silaawuu qabsoon bakka gahuu hin ooltu qabsoon rima inni garaa seene tokko guyya tokko nama dhalata waan ammoo bilisummaan sun hin oolleen ooda yoo irraa fudhatan seenaafillee beektaa namummaafillee bu'aa isinii qaban jaa kanaafuu uummata Oromoo bakka jirtanii waan kana irratti hirmaattanii waan dandeessanii gumaachitanii kaagatee waan gumaachullee hin qabne gartee yaadaan bira dhaabbatee du'aayin bira dhaabbatee akka bakka takkaa wajji qabsootee tinnifnuun barbaada kanumaan dhaamsa isinii dhaama hangaan tireebutti gaa hawwi ammaaf kanumaan jechuu barbaade galatoomi. Hayyee ulfaadhu galatoomi jaalaasan fadhiis dalagaa jirtu kun qabaa. Ammoo yeroo kee fudhattee asirra nu argamtee yaada bareeda kan nuuf ibsiteef galatoomi. Ittaan sun ammoo jaala hawwii Muhammad atilleen welcome bagnagaan dhuftee siin jira hojii kee dhiiftee anoo biizidhaa dalagaa irra jirtu isanirraa nafuu wattee waamichi keen kabajee dhuftee asirra nu argamu keetiif galatoomi. Welcome bagnagaan dhuftee dabareen keetii itti nufuuf. Hayyee jaalawwii ulfaadhu galatoomii qopheessitootni qophii dhangaa torbanii ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Yeroo kanatti yerootti miidiyaan akkaan barbaachiftudha. Qabsoon miidiyaa malee eessayyuu ga'uu hin danda'u. Haa ta'u yerootti Oromoon miidiyaa hin qabu jedhametti isin garuu sagalee taatanii fi Oromoodhaaf uummata Oromootiif akka Oromootti qabsoo bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiif sagalee ta'uudhaan sagalee ukkaamsame baasaa qabsoo bilisummaa Oromoo utubaa arraba meeqa dandeessanii bu'aa meeqa keessa dabartanii yeroo keessan warii gidanii hojii boonsaa hojjechaatti jirtu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaanii egaa jaallanwwan baay'ee kaasanii jiru baga guyyaa jaallatamaa fi kabajamaa guyyaatti Oromoon tokkummaan Oromootti mirkanaa'ee guyyaatti Oromoon baasuu akka danda'u gootonni keenya dhukaasanii diinatti agarsiisan guyyaatti Oromoon lolee diina ofirraa dhorkuu akka danda'u guyyaa san itti agarsiisan guyyaa jaallatamaa fi ulfaataa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo bara 2025 isin ga'e nu ga'e jechuudhaan barbaada. Egaa akkuma beekamu guyyaa kana sababeeffachuudhaan uummanni Oromoo bakkoota adda addaatti waanjoo gabrummaa ofirraa buqqisuudhaa fi yerootti waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti maqaa isaanii ol kaasuudhaan lola waraana bilisummaa wajjin abbaa hir'isan uummatarraa buqqisuudhaaf gaggeessaa jirutti uummanni Oromoo immoo cinaa jira jechuudhaan bakka adda addaatti gumaacha taasisuudhaan argama. Egaa namni tokkoomee waan qabe hinuma argata. Namni qofaa deemu garuu waan argatu hin qabu. Qofaadhuma atuu deemu du'aa jechuudha. Inni biyya ambaa jirus maatii biyyaa qaba. Inni biyya keessa jirus qe'eerraa buqqee qe'eerratti akka baalaadhumaatti jira. Gatii hin qabne du'uurra immoo inni biyya ambaa jiru waan danda'uun waraana isaa kan lubbuu qaalisaaf jijjiirraa hin qabne isaaf kennaa jiru kanaa dhaabbachuudhaan
waanjoo gabrummaa jaarraa dheeraaf nurra turte kana ofirraa kaasuun dirqama jechuudhaan ofitti fudhatee inni biyya hambaa jiru waan hunda gochaatti jira. Gara fuulduraattis gochuuf qophiidha. Inni dirree jiru silaa itti seenee lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne kennee jireenya isaa fedhii isaa wareegeeti itti jira. Kanaaf uummanni Oromoo yerootti taa'ee quba walitti qabu osoo hin taane yerootti ka'ee harka wal qabatee gabrummaa kana hundeedhaan itti ofirraa buqqisuudhaaf jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtanii kan hin dhaammadhu quba walitti qaburra harka wal qabutu furmaata. Diinni ati na leelliste yookiin immoo ati quba natti hin qabne jedhee eenyuuf iyyuu garaa irraa faatiin jiru Oromoo akka Oromootti lafarraa daguuguudha kaayyoon isaa daguugaa jirasi. Kaleessa amantiif kutaadhaan akka wal qoodan Oromoon kutaadhaan akka wal qoodu irratti hojjechaa turan milkaa'uu fi dide waraana bilisummaa Oromoo bal'eessuudhaaf tattaaffii guddaa godhan waraanni bilisummaa Oromoo dachaadhaan baay'atee qawweedhuma isaanirraa hiikeen isaan adabaa har'a gahe har'a waraanni bilisummaa Oromoo hanga eegameen olitti kumaatama kuma dhibbootaan biyyattii keessatti egaa injifannoo boonsaa galmeessaatti jira. Akkasuma waraana bilisummaa Oromoo loluu warri dadhaban immoo silaa dadhabaanii maal godhaa waanuma humni isaa danda'u godhaa miti kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galiiniitidhaanii akkuma jedhanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo lolaan dadhabanii har'a uummata nagaa uummata harka qalleessa uummata uumaa tokkoyyuu ofirkaan qabne uummata qaala'insi jireenyaa siyaasni biyyattii uleen alagaa isa waadaatti jirutti toldeemuudhaan afaan qawweetii fi humna isaanii agarsiifachuudhaan xiqqaaf guddaa manaa gadi baasanii koorii alaa ajjeesaa hidhaa qeessaarraa buqqisaa Oromoo akka Oromootti waaroo salphinaa akka inni uffatu gochaatti jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromootti dirqama qaba jedhee bakka jiru yeroo inni itti wal qabate qabsoo kanatti xumura godhu yeroo isaa ammadha. Maaliif impaayerri Itoophiyaa yeroo ammaa kana bututeeti jira laafeeti jira. As ilaallan achi ilaallan karatti bahuu dhabeeti jira. Namni baduuf ka'e immoo nama balleessa. Akkuma kaleessa kaayyoon isaanii waraana bilisummaa Oromoo qabachuudhaa fi uummaticha bal'eessuudha akkuma jedhanii dhaadatanii har'allee waraana bilisummaa Oromoo bal'eessuu waan hin dandeenyee fi akka waan Oromoo lafarraa fixnitti uummata Oromoo uummata nagaatti kan isaan xiyyeeffatanii jiran. Kanaaf Oromoon yeroo inni itti waan danda'uun humna isaatiin sagalee isaatiin yoo danda'e hidhatee hidhachiisee qabsoo kanatti xumura godhu. Qawweedhaan siyaasaan dippiloomaasiidhaan yeroo itti xumura godhu yeroon isaa ammaadha. Kanaaf quba walitti qaburra waan nu nafneef nuyi akkasittiin iyyuu hin haftu waan nu nafneef duubatti qabsoo uummataa kan duubatti deebisuurra harkatti wal qabannee qabsoo kanatti xumura haa goonu yeroon isaas amma. Qabsoo immoo kadhatanii ittiin dhaqanii kadhatanii qabsoon kadhatee nama hin waan kadhatanii itti dhaqu maleessa. Kottu naa qabsaa'ee namni namaan jedhu hin jiru. Kan akkatti qabsooftu si godhu eenyummaa keeti. Oromummaa keeti. Gabrummaa waanjoo gabrummaa qolee keerra taa'iraati gassi qabaatti jirudha jechuudha. Tokkoon keenya haadha warroonni biyya hambaa jirru jaallanneetii miti kan biyya keenyaa baana. Utuu biyyi keenya nagaa qabaate, utuu sabni keenya nagaa qabaate, utuu mirgi namummaa keenya nuuf kabajameeti biyya namaa keessa hin jiraannu jechuudha. Biyyi namaa immoo biyya namaati. Kuma har'a noori jettee nu simattee gaafa barbaaddu immoo guyyaa tokko deemii jettee ofirraa nu ariitii jechuudha. Yeroo sana itti galli keenya eessa Oromiyaadhumaa jechuudha. Kanaaf diinaafis daandii saaquu dhiisne walittis quba qabuu dhiisne qabsoo kanas yeroo isaa umurii qabsoo kanaas itti dheeressuu dhiisne yeroon nuti umurii gabroonfataa gabaabsine ittiin bilisummaa keenya saffisiisnu amma waan ta'eef harka wal haa qabannu jabaadhaan isin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomii Jaalhawwii Muhammad galatoomii ulfaadhu atiilleeni soo kara gaafii uummataatti deemna namni gaafii qabdanii harka baaftanii gaafii gaafachuu hin dandeessanii. Itti fufaa namoonni gaafii yaada qabdan. Faati karaa tiwutariitti nama jira. Okay, itti fufi jee. Jaayee itti fufi qaallichi. Kam nagaa jirtu? Nagaa. Namtu baay'ee jirtu? Jirra qaallichi itti fufi. Baay'ee nulee nagaa qabachaa waan yoo nagaa. Amma nagaa geetaanse yaada qabu waan biratti dhiyeessa. Kanaaf iyyuu wanni jedhu waa'ee maanii bulee waan dhaga'u jiru. Waa'ee maanii arreeffaanii maanii sun illee dhaga'a. Kaayoo jedhumaa waraan bilisummaa Oromoo taate kaayoo kan dhufe sawara eegamee dhiiruma jedhamne dhiirkudhanii hin binne hedduu dhabna kan hojii beeknu dhiirota siyaasanti fayyadasa dhiirkudhanii hin binne. Irratti maali kaaba kibbi hin jenne liqi hin jenne Oromiyaa hin jenne Baal hin jenne Goji hin jenne Wallaggi hin jenne Booran hin jenne kaab hin jenne kaaba yaa'aa Shaggar hin jenne kaaba Walloo hin jenne dhiiran hin binne natti beeka. Dasatti maali kan akka suuratti maali dhiirkudhanii hin binne. Ini pasti cara pun guys. Kenapa you daga? Iru betul kami kapsul nana. Iru betul mereka agak sedang. Iru betul kelas ibu sama revisi pula bukan. Kawar ya kami.
Aku arre kafaatu no anta kina gina garya mo wan ko ijalle ndukine arra tiipino to chajirti ya sa wana ma ngaba tangire ni dubasina wana kasi kai ko dore game kafaatu ti kaware game kapso sa bakangati wana mo ni raware game arre fasuni no mo waso da rew iso jeccu kamna gol tinnabe bugin da rew jeccu kamna dirtif no so kete mo so rumiyat ga no rumiyati mo so rumiyati lubbu flar ware go dirti yiro kana fiyo waran be sumo ka jabe sunuti waran kan berka abanuti kunifu kuno ja ummu ar kunin kasini wijan umma so kawlen jiro umma ko ma sarele ngara go mo gada de mo gada de tade ke tade ale mo modi yo kuna ro mo la dum mala ko onni na mangumne wannam go yo ar jirtu ko me dukhara to rota kam dukhara to bature kam du mo tawjirti kana fiyo daga yiro tiya wasanti majalas dikena kena kapso mo antu kana je kapso mo chamne done ata ngio ga to kan ko namdo ko makabal le jarma nya warta kito wi wandi ko be ga nya to ko tenge ndo kin akini bano kapso ko be le tinyan ko be do tinyan le to watin dim na malla ga tini bakage tutti yo do ne aba male itmo kin ngen wa kala hatar garab bitarga dageta kana fi yo le ko chenuti kapso wandi tani be abada umma to mo tijara kes bo roti biya raba jitani waro ta biya la ga jitani iro be to mo kapso na ga yaman wala ya jaruti dageta ni kajaru ti kapso tesa ni fi waro ni fi dujir ni fi bawjir isani fi are famujir refsa kana fi yo wara ka jabe so ni gira gasma hayye dhageenye qaalicha yaada gaafniitii ulfaadhu galatu hayye ibsa lagaraamis yuutanir lagaraamis tifuuf lagaraamis jirta maayikin keetii yoo siif mijaa'e baladhu lagaraamis tifuufuu dandeessa. Haya qeerroo seenaa sabaa'if hayyee yoo yaa harka fuune anaa jiraatu baga jiraatanii isin jedha hundi keessanoo baga nagayaan ollee sa'a kana keenya walumaan hundi keessanoo ammallee warra dabbee jiraatu rabbi maa godhu warra waan gadi baheessan argatee itti milkaa'ee rabbi maa taasisu akka jaallan kalee bilisummaa osoo jaanii tokkummaa osoo jaanii asirraa deeman osoo hin taane warra aasaa waan kafalee kana xumura isaa argu hunda fayyadamuu rabbi maa godhuun isin jechuun jaalataa deebisaa'u qarreen shamarran oromoo hedduu nama boonsitanii gabrummaa isa lammataa jala teessanii ganamaa galgala kallattii hundaan lallaba isin godhaa jirtanii fi qabsoon isin gaggeessaa jirtan waan egeree biyya kanaatiif hayyee lagaraam deebi'ee na fakkaataa maal qabaatu jira. Yaa fidhattee qeerroo bokkam? Amiin sabaa'if fidhattee? Lagaraam isa qabaafnaan dhumaani hayyee kanaafi. Fidhadhu. Ulfaadha galatooma. Kanaaf waan hedduu nama boonsu garanni keessan bilisummaa saba keessanii isin haa ta'uun isin jedha. Kallattii hundanuu hojiin isin raawwataa jirtan aasaan isin kafalaa jirtan egeree biyya sanaatiifis dhaloota boodaan dhufuufis waan akkaan nama gammachiisuun isin jedha. Kanaaf ammoo injifannoo waraanni keenya itti jirus waan nama boonsu injifannoo kana ammoo kana caala diinagdee caala waraanni kuni lubbuu ofii kenneetiin lubbuu ofii aasaa godhe saba isaatiif jecha osoo jireenya gaarii jiraachuu danda'u osoo biyya isaatiif akka fedhetti akka nama tokkootti jiraachuu danda'u qabbanaa fi aduu irra godhatee saba kanaaf dhaabbataa jiru nutis waliin hamilee ta'uun barbaachisaadha. Hamileen sun ammoo tokkummaan keenya isaaniif hamilee waan isaan hojjetaa jiran hojii isaanii sararratti wanni kamiyyuu duubatti nu deebisuu hin qabu. Ciminni keenya ammoo tarkaanfii isaan tarkaanfatan irra dhaabbannee waan duraanii caala duratti deemuun barbaachisaadha. Kanarrattoo kallattii kamiinuu jaarmaa ijaaramee isin hin jiru. Isin ijaaramiin ijaaru tokkummaan keenya qofti diinaaf naasuudha biraaf ammoo gammachuudha jechuudha. Kanaaf kana caala cimnee isin deemuun barbaachisaadha. Gaafatan siree barbaannuufsanis yoo nuti duuba dhaabne makiinaan yoo beenzila hin qabaanne yoo sidaara hin qabaanne socho'uu hin danda'u jechuudha. Inni ani Oromiyaan biyyattii yaa Oromoon dhiiga jedhu
waraana waliin yoo dhaabbate qofa hiree sammuree murteeffachuu danda'a jechuudha. Gocha diinni irratti dalagaa ture aadaa fi seenaa kaleessa lafaa balleessanii fi biyya san keessatti qabeenya qabullee ani biyya qaba jedhee biyya san keessatti waan fedhe godhachuudhaaf waan fedhe gadi dhaabbachuudhaaf yoo waraana kana utubneen alatti hireen Oromoo tokko hin jiru jechuudha. Waan keenya san irratti illee abbaa ta'uu hin dandeenyu kan ofitti himuu danda'u barbaachisa. Biyyi Ormaa koonyoo Ormaa fooqaa namaan ta'u biyyi Ormaa biyya namaan taatu haadhaa fi biyyi xiqqaatti hin qabdu yookaan yaratti hin qabdu jechuudha. Hin tuffatamu. Maaliif bakki dhaqu tokko waan hin jirre garuu irraa deemtu waan hin jirre. Kanaaf Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan kun ammoo sabni waraana hin qabne hin jiru waraanni Oromoon qabu waraana adda bilisummaa Oromoo. Isa kana cimsinee bira haa dhaabbannu. Isinin jedha warri bara bilisummaa bara injifannoo rabbiin nuuf haa taasisu. Wareegama taa'amu kammoo nama duubatti deebi'u. Aguma aduun bahuudhaaf yaaddu wareegamni illee ulfaataan kaffalamaa deema. Gochoonni godhamuun gochoonni suukaneessaan miira keessa si galchu yookaan akkamitti akkana taana jettee ejjennoo kan keessa duubatti deebisu kanaa ol irra ni raawwatama jechuudha. Maaliif hanguma aduun bahuudhaaf yookaan guyyaa aduun bahuudhaaf yaaddu wareegamni illee hammaataa ta'e. Isa kanaaf haa jabaannuun isin jedhaa homa kamiifuu bakka hin kenneenu bara bara bilisummaa bara injifannoo bara tokkummaa rabbi nu haa taasisu isin jedha ulfaata galatoomaa carraa laafennuu keessaniif horaa bulaa deemanaa isin jechuun jaalata yaala. Hayyee galatoomii sabaa'if gadaa poost. Gadaa poost itti fufuu dandeessaa? Dabareen keeti. Hayyeeffati Tiwiitarii irraa dhagaraa misi harka baasaa ture garuu neetworkii didee namni harka baasu jiru hin jiru asiin ammaaf. Okay, hayyee Tiwiitarii as zuumii keessallee hin jiru. So waa'ee itti fufiinsa gumaacha irbuu shinnigaa haala kamiin akka itti fufiinsi godhamu asumaan osoo jaal asiin nuuf dabarse natti nu uummata haa beeksisu kanumaan jechuu barbaada. So namni akka baasee Ahmed Kamal baasee jira. Ahmed Kamal itti fufi. Ayyee jalfati sagalee kee jiraachuu naa mirkaneessine konnekshinii rakkoo qaban bira. Ni jirta itti fufi. Ayyee fayyaa ta'ee jaallan qophistoonni dhangaa torbaniin yeroo keessan eegdanii beektoota hayyoota qabsaa'ota gameeyyii wal duraa duubaan osoo hin ifatin nu dhiyeessaa jirtu. Kanaaf galanni keessan bilisummaa ta'uun jedhatiin dhangaa torbanii walumatti itti aansuudhaan jaallan qabsaa'ota gameeyyii hifannee dadhabne osoo hin jedhin nagaa irraatti qabsoo kanatti jiran keessattuu jaala keenya qaalii jaal urjii dhaabaa akkasumas jaal asanfatis gaazexessituu keenya ONM ABO jaalawwii Mahmud ibsa bal'aa nuu kennitaniif hundi keessanuu galata qabduu barnoota gaarii dhaamsa haala yerootii wal qabatu irratti nuuf dabarsitaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Sattaansuudhaan hundi keenya warreen fagoo dhiyoo pilaatfoormii adda addaa irra teessanii hordofaa jirtan irra deebiidhaan baga ji'a kabajamaa guyyaan gootota Oromoo ebila 15 kan bara 2025 isin ga'e waliin geenye jechuun barbaada irra deebiin. Egaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee waan hedduu jedhamee ibsa bal'aa nuuf kennan jaallanii isuma irratti waa xiqqoo gajjabeessuu barbaada. Jaallan keenya qaqqaaliin kumaaf kitilaan shinniiggatti kanneen wareegaman hayyuu duree itti aanaa hayyuu duree miseensota koree gidduu ajajaa damee dantaa waraanaa waliigalaa achi asis himamee dhumu goleelee Oromiyaa keessatti kanneen kufan jechuudha. Ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa irrattis qeerroof qarreen Oromoo aarsaan kafalamee walumaa gala uummanni Oromoo aarsaan bilisummaa isaatiif kafalee waan shallaguun danda'amu miti. Har'a qabsoon suni galman geenye kara jiraa qabsootti jirraa akeekaa fi kaayyoo jaallan keenya kalee irratti wareegaman har'a akka yeroo amma jirru kanatti walitti dhufnee akka kabajnuuf kan nu taasise wareegama jaallan suni kaayyoo sanarratti kafalanidha. Inni biraan ammoo har'a walitti dhufnee kana kabajuudhaaf bu'uura immoo kata'an kanneen har'a kuffisanii kufaa jiran. Yaadannoo guyyaan gootota Oromoo goleelee Oromiyaa keessatti lola adda waraana kumaa jechuudhaan ABO labsee
diinnan golee Oromiyaa keessatti waxalaa injifannoo cululuqaa galmeessaa yeroo kabajaa jiran keessatti lolanii lolchiisuudhaan yeroo kabajaa jiran keessatti firii wareegama jaallanii sagaleen ni jira. Wareegama jaallanii sanitti firii horuudhaaf jedhanii aarsaan isaan har'a kafalaa jiran kan hundi keenyaa argaa jirru kanadha. Kan hundi keenyaa moobaayilaa harkaa qabnu guyyaa guyyaan waan ta'aa jiru Oromiyaa keessatti kan arginu kanadha. Diinni halkan guyyaa humna ifii qindeeffatee waan qabu guurratee waraana bilisummaa Oromoo irratti duulaa jira. Kanaaf guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo jennee gaafa yaadannu maal gochuu qabnaa, maaltu nurraa eegama, wanni nu godhaa jirru hangamii waan jedhu tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo deeggaraa miseensi of gaafachuu qabnaa jechuudha. Har'a waraanni keenya hamilee ta'uufii barbaada, loojistikii barbaada, dhiyeessii garaagaraa barbaada. Waan nuti immoo godhaa jirru humna keenya lafarratti qabsootti jiru kana hin madaalu waan guddaa gochuutu nurraa eegama, waan guddaa nurraa eegus jechuudha. Kanaaf biyya ambaa keessa kan jirru hundinuu xiyyeeffannoon keenya humna keenya kana jabeessuu irratti diinagdeedha wanni nuti guddaa irratti hojjechuudhaan nu barbaachisu. Diinagdee maddisiisuu irratti ilmaan Oromoo idil addunyaa keessa jirru jabaannee gumaacha jalqabne kan gaafa ebila 12 itti fufiinsi isaa karaa marsaa hawaasummaa beeksisni labsamaati jira, argaa jirra. Isa kana irratti hirmaannaa adda ta'e ammas itti fufiinsa kana milkeessuu keessatti qoodni miseensota deeggartoota hawaasa Oromoo bal'aa olaanaadha jechuudha. Kanaaf jaallan har'a lubbuu isaanii qaalii jijjiirraan qabne nuuf kennanii nuuf wareegamaa jiran kana hamilee itti horuudhaaf injifannoo har'a achi ilaallee arginu gammannu kana akkanatti hin dhufne dhiiroo lubbuu nama hedduu lubbuu jaallan hedduu kumaaf kitilatti itti wareegamee faadha injifannoo kana gaafa arginu ni gammannaa ni boharra achi ilaallee jechuudha. Garuu salphatti hin dhufne lubbuutti itti kafalamee lafeetutti cabee dhiiga dhangala'ee jechuudha. Kanaaf milkii isaaniitiif bakka hawwinu sana bilisummaa hawwinu sana walabummaa hawwinu sana biyya keenya dhuunfannee biyya ambaarraa baqattummaarraa baanee abbaa biyyaa ta'uudhaaf murannee marxifannee ka'uutu nurraa eegamaa. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya lafaa kanarra jirru ardii jahan keessa jirru akka immoo caasaatti yoon deebi'ee ibse jaarmiyaan ABO biyyoota alaa idil addunyaa kana keessatti godinaalee jahan keessatti ijaaramee jira. Gamtaa jira, gurmuu jira. Hundinuu guyyaa goototaa kana sababeeffachuun sagantaan garaagaraa akka jiru beekamaadha. Haa ta'uuti qophii amma qophaa'ee beeksifamaa jiru kanarratti bifa waliigalaatiin ilmaan Oromoo haa hirmaannu, haa jabaannu, diinagdee nurraa eeggamu, haa gumaachinuu ka jedhuun dhaamsa dabarfachuu barbaada. Kanarraa kan hafe maayikii gara keessanitti hin deebisa. Hundi keessanuu fayyaataa ulfaadhaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomii ulfaadhu Jaal Ahmed Kamaal. Abbaa Waashaatti fufi. Gaariidha galatoomaa baga guyyaa goototaatiin hunda keenyaa ga'e. Isinis galatoomaa dirqama keessan baatanii bilisummaan hunda keenyaa haa gammachiisu. Ani gaafima takkan qabaa garuu eega baase numan dubbadha. Wan tokko Oromoon wal ijaaruun barbaachisaadha. Namni wal ijaaru malee tokko miti kaantu kaan ijaaraa. Kan na dhibe tokkoon isin gaafachuu kajeelee deebisaa yoo qabaatannaa deebiftanii biyyoota alaa kanatti keessattuu biyyoota guddate kana keessatti Oromummaa isaa hedduu isaanii tuttuqeen ture hooma tokko quban qaban. Nama isaan ijaarutu hin jirre moo waan sodaatantu jira yoo ijaaraman. Kanuman na dhibe ani kanuman isin gaafachuu barbaade yoo deebisaa qabaatannaa deebiftanii galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Baay'ee galatoomii ulfaadhu. Hamad Umar. Maakii raaban itti fufii. Yoo yaa harka fuunee baga rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'ee jira jirtu hundi keessanii yoo warri dangaa torbanii jalatti argamtan. Anaa jiraatu isiniin jedha. Waa'ee deeggarsa waraana adda bilisummaa uummata Oromoo kallattii diinagdeetiin gargaaramu kana keessatti dheengadda guyyaa 12 gumaacha godhamaa ture keessatti fakkeenyaaf jaarmayoota maqaa tokko walirra gabilii argiteetiin gargaaranii yookiin akka gargaarsaatti gumaacha kana godhaa turantu jira jechuudha. Wantoonni kunniin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aan tokko qabsaa'u keessatti maqaa takkaan wal fakkaataadhaan jechuudha. Yeroo adeemsa kanaan deemu dhiibbaa godhuu hin danda'u. Bifa fottoquutiin fakkeenyaaf jaarmeen tokko jaarmaa tokko irraa fottoquudha. Yeroo fottoqaan sun illee dhaqee maqaan sun dhaamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaarmaa diigaa gabrummaa dheengaddaa asirratti gaafa guyyaa 12 gargaaraa ture gargaarsa san gumaacha asirra godhee ture. Jaarmaa san keessaa immoo deebisee
jaarmaa lakkaa'ame kana keessa maqaa jaarmaa kanaatiin garee biraa kan gumaacha san gabaasa godhetu jira jechuudha isarraallee fudhata. Yeroo kana keessatti ammoo warreen jaarmaawota kana keessa jira yoo haala kanaan walirratti deeme qabsoo Oromoo keessatti miidhaa hin qabu. Isa kana mee akka gaafiitti wanti kun gumaacha waan ta'eef waan kanaaf deebii isinirraa eeggadha warroon as keessa jirtan hayyoonni Oromoo galatooma. Baay'ee galatoomii. Olaanii. Olaanii maayikii banadhu itti fufi. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee bira dhagahamaa hin jiru. Intala warra hangafaa tiwutariirra namoota jiruuf carraa kan hin dandeessaa hanga deebi'u olaanii. Okay. Hayyee Billo. Dhaga'amu jechuudha. Amin dhagaamatu. Hin dhaga'amu amma xiqqoo? Amma hin dhagaam reefu hin jiru amma hin jira sagaleen kee itti fufi. Eegan dhaga'amee egaa fayyaa ta'a jiraadha. Hundi keenya iyyuu qabsaa'onni deeggartoonni hunduu bakka jirutti guyyaa ayyaana guddaa kabajamaa ulfaataa kanaan baga nu ga'ee warri kana qopheessaa jirtan dadhabbii otoo isinitti hin dhaga'amin nuffiin otoo isinitti hin dhaga'amin warri hojii guddaa kan hojjetaa jirtan yeroo dheeraadhaaf ammas galanni keessan bilisummaa ta'u jabina isaa oguma isaa dandeettii isaa rabbi isiniif haa dabalu. Ani waanuma xiqqoo jechuufani galatumaa fi waan hojjetamaa jiru irratti galata gashuudhaafanii waa'ee gootonni keenyaa haala nama boonsuun haala isaanii seena qabeessa bara baraan jiraatu akeekkachiisuun wareegamanii qabsoo isaanii ijoolleen isaanii irraa fuudhanii waan hojjetaniinis bara baraan yaadatamu qabsoon isaaniis dhala isaaniitti darbee bara baraan akka isaan yaadataman waan isaan irratti kufan galmaan ga'uudhaaf abdii guddaadhaan waan socho'aa jiruuf ansaanii dachaadhaan deemaa jira. Hundumayyuu warra asirratti dadhabaa jirtan rabbii hiree isaanii isiniif haa kennuun jedha. Maaliif isaan hin dabarree seenaan isaanii hin dabarree qabsoon isaanii nafne itti fufaa jira. Kanaaf kuni carraa guddaadha eebba guddaadha tokko kanadha. Har'a qabsoon immoo gaa isuma argitanidha. Keessattuu warri dargaggeessii fi dargaggeettiin qeerroof qarreen amma sochii kana gootaa jirtan waan nama boonsudha. Dhugaan isinitti himaa akka nama wanna kana yeroo dheeraadhaaf argeetti waan hunduma isaayyuu argine akka taajabnee dabarsinetti itti gammannees itti aarrees itti boonyees waan arginu hundaa jira. Waan nama irra ga'ee jiru akka nama lubbuun jiruutti ragaa isinii ba'aa nama boonsaa. Warra kufee kuffiisaa jiru inni gaaffii hin qabu. Isa eenyuyyuu diinniyyuu utuu hin jaallatiin mirkaneessaa jirti ragaa bahaa jirti. Kanaaf waan guddaarra jira. Dippiloomaasiidhaan sadarkaa argamee hin beekne irra ga'ee hin beeknaa hin argaa jirra. Qabsoon haalli itti bilisummaa irra ga'ee mul'ataa jiru sadarkaa isaa yoo ilaallee murannoo jiru yoo ilaallee waan hundi isaa achitti hafee asitti irratti kan jedhamu jiru. Ammoo kan harree hin qabne farda namaatiin chee jettee jedhani xiqqoon nama xiqqeessuudhaaf duubatti naf hin deebitu salphoon nama salphisuudhaaf hin teessu. Isa kanaaf afaan isaas yeroon isaas hin jiru. Qabsaa'ota keenya kabaja isaaniitti horuuf waanni guddaan eegamu hunda keenyarraa waanni eegamu sadarkaa isaanii tiksuu waan isaan gadi xiqqeessu hojjechuurraa of eeguu deeggarsa guddaadha. Waa qarshiin sakaan ta'ee waan adda addaa sakaan ta'ee garuu isaaniif kan malu hojjechuu xiqqoo wajjin xiqqaachuu dhiisuu salphoo wajjin salphachuu dhiisuu ongiftuu wajjin ongisuu dhiisuu isa kanarratti hundi of eeggannee yoo hojjenne inni kun sadarkaa qabsoo keenyaas sadarkaa qabsaa'ota keenyaas kan eegu ta'a. Inni kun maa murteessaadha. Isa kanarratti wal gorsuu wal dhaga'uun wal gaggeessuun waan cimaadha. Hoomaa girrisaa mannaa tokkicha risaa wayyaa jedha Oromoon. Waa'ee baay'achuu miti. Waa'ee kwaalitii horachuu, waan hojjetan beekuu, waan hojjetan irratti cichuu. Isa kanatti hundaa oofuu danda'a. Gaafa inni akkasii niwukileesiin akkasii gaafa jiraate kan kana hordofu hin dhibu. Ani asirratti bishinni kanaa fi
ciminni kanaa jiraachuu qabaa. Kanaan rabbi nu gargaaru jedha. Egaa kabiraa ani wanni guddaan tokko asirratti tuun tuqiin hin darbine haalli ammatti qabsaa'onni warri yeroo isaanii kennanii dadhabbii malee sagantaa kana akka walirraa hin cinneen gaggeessaa jiru. Haala barumsaatiin fidanii, haala mareetiin fidanii yeroo hundaan nuffii tokko malee warri gaggeessaa jiran kun kan argamee hin beekne. Waggaa 50 lakkoofne irratti jama. Waan argamee hin beeknetu hojjetamaa jira. Hojiin kun walirraa cituu hin qabu. Hamileen kun caalaatti itti fufuu qaba. Kun meeshaa guddaadha. Kanarratti hundinuu irratti kitamaa ta'uu qaba. Aan tokko kana dhaamsiko. Egaa inni biraa sila namoonni keenya jaalawwan kaasaa turtaniittu waa'een tigirsaa, waa'een wal qabatanii waliin hiriiruu wanni jedhame hundaan keessan deebi'u. Garuu ani kanan xiqqooma ishee maaliif utuu garaana nyaatu dhiisuu jedhee kanan ka'eef kana malee hin haasaamne jedhee miti. Haa ta'u asirratti akka nama bubbulee tokkotti immoo waan argee waan garaa kana nyaataa turee fi waan na aarsaa turee fi amma immoo waan argee itti gammadaa jiru kanarratti cal jedheen darbuudhaafanii kanaafi rabbii nu gargaaru. Rabbi qabsaa'ota keenyaaf irree cimaa haa kennu. Waaqayyo dandeettii silayyuu qabu dandeettii guddaa isaaniif haa kennu. Diinni isaanii